yeroo du'uuf jedhan maaliif namatti fooyya'a? Du'uuf yeroo jedhan namatti fooyya'uu kan jedhu ilaalame. Namoonni kanaan dura nama ta'e keessumaa namoota umuriin deemanii fi dhibee yeroo dheeraadhaan dhukkubsatanii siree irra ciisan dhukkubsachiisanii beekan wanta kana sirriitti hubatu. Yeroo du'uuf jedhan xiqqoo itti fooyya'a jechuudha. Namoonni hedduun illee yeroo kana kaasan kaleessa akkoo baay'ee itti fooyya'ee ture, dheengadda baay'ee itti fooyya'ee haasa'ee akkas jedhaa ture. Kana gidduutti immoo akkas ta'e jedhanii yeroo hedduu yeroo haasa'an ni dhageessu. Ogeeyyiin fayyaa hedduun kan ji'a muraasa hospitaala keessa hojjetan kana sirriitti hubatanii ni beeku. Namoonni hedduun yeroo du'uuf jedhan dhibee cimaadhaan yeroo dheeraaf of wallaalanii turan yeroo isaan xiqqoo itti fooyya'anii socho'anii yookaan haasa'an ni mul'ata jechuudha. Mee waa'ee kanaan gateen isinitti hima. Akkuma nama jedhe egaa namoonni baay'een keessumaa kan dhukkuba yeroo dheeraadhaan dhibamaa turan dhukkubsachuun of wallaalanii kan yeroo dheeraaf hin dubbanne maatiin haala lubbuun turuu isaanii abdii muratanii dhiisan yeroof xiqqoo akka of baruu fi itti fooyya'uu ta'anii yeroo akkasii immoo maatiin gammadanii abdii horatanii booda immoo tasa du'a. Fakkeenyaaf dhibee kan akka istirookii, balaa konkolaataadhaanis haa ta'u balaa adda addaa sammuu irra ga'u, demenshiyaa, dulluma jalas kan dhufu jechuudha. Isaan kana dabalatee hedduminaan ni mul'ata kun. Egaa wanti kun terminaal luusidiitii jedhama. Wanta paaraadoksikaal luusidiitii jedhamu irraa xiqqoo addadha. Paaraadoksikaal luusidiitii kan jedhamu namni yeroo dheeraaf of hin beekne baay'ee dhukkubsataa jiru xiqqoo itti fooyya'ee gara duraatti kan deebi'u jira. Inni kun paaraadoksikaal luusidiitii jedhama. Itti fooyya'aa bakka duraatti deebi'a, itti fooyya'aa bakka duraatti deebi'a. Haa ta'u malee inni terminaal luusidiitii jedhamu immoo yeroo du'uuf jedhan xiqqoo baranii itti fooyya'ee haasaa jalqabanii socho'uu jalqabanii immoo deebanii jechumaan yeroo gabaabduu keessatti du'u jechuudha. Wanta kanan abbootiin amantii fi namoonni tokko tokko maal jedhu yeroo itti namni sun du'uuf jedhuu fi kan jiran irraa adda ba'ee warra kanaan dura du'an waliin yeroo inni haasa'u jedhanii kaasu karaa ija amantiidhaan jechuudha. Egaa wanta kana maaltu akka fidu akkamiin akka dhufuu fi ka'umsa isaa qorachuun baay'ee cimaadha. Sababni isaas yeroo namoonni akkasii isaanitti fooyya'u maatiin baay'ee gammadu fooyya'eera fayyaa jiraadhanii waan yaadaniif yeroo kana immoo lakkinnoo fayyaan jiruudhanii amansiisanii qorachuu ni cima waan ta'eef ka'umsa wanta kanaaf hangi ta'e poostuleet kan ta'e kan tilmaamamu jira. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti ka'umsi isaan beekamu. Kanaaf egaa namoonni yeroo akkas ta'an wanti kun isaa muraasa hanga guyyaa tokkoo kan turuu danda'u. Yeroo terminaal luusidiitiin kun jiru daqiiqaa 30 hanga guyyaa tokko lamaa xiqqoo fooyya'uu danda'u. Garuu maksimum amma roonatti kan riippoort ta'e guyyaa 2 qofa. Daqiiqaa 30 fi sagalis ta'uu danda'a. Hangam akka turu yoom akka dhufu wanti kun adda baasuun baruun hin danda'amu. Wanti kun isaa muraasa hanga guyyaa tokkoo kan turuu danda'u ta'e yeroo akkasii nama isaan bira jiru baruu, namni sila of hin beekne nama dhufe isaan bira jiru baruu, eessa akka jiran baruu, waan duraanii yaadachuu jalqabu, waan yeroo ijoollummaa isaanii kan duraanii fa'aa haasa'uu jalqabu, waa gaafachuu jalqabu, nama fa'aa gaafachuu jalqabu, ekeleen eessa jira kun akka miidhanii gaafachuu jalqabu. Akkasumas yeroo namni waa isaan gaafatu immoo deebii kennuu jalqabu jechuudha. Kanaaf egaa maatiin wanta akkanaa kun yeroo mudatu tarii isa dhumaa ta'uu danda'a. Terminaal luusidiitii ta'uu danda'a jechuudha. Keessumaa dhibee yeroo dheeraa kan akka istirookii, balaa sammuu irra ga'e, demenshiyaa, dulluma jalaan kan dhufu jechuudha. Kun jiraannaa isa dhumaa ta'uu danda'a. Akkasumas sa'a meeqa akka turuun beekamu yeroo daqiiqaa meeqaaf sa'a meeqaaf akka isaan fooyya'anii turan hin beekamu. Akkasumas yoom akka dhufus hin beekamu. Kanaaf namni nama akkasii dhukkubsachiisu yeroo wanta akkasii isa mudatu nama sana waa ta'e gaafatee haala mijeessuudha. Sa'a sana daqiiqaa sanatti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Namni sun maal akka himachuu barbaadan, bilbilaan eenyuun akka dubbisuu barbaadan, akkasumas waa'ee maatii isaa kan hafe waan himu yoo jiraate suutadhanii haasofsiisaniif carraa sanatti fayyadamanii wanta fiksi gochuu qaban fiksi gochuudha. Malee namoonni hedduun kan dhibee yeroo dheeraadhaan dhukkubsataa turan yeroo isaan xiqqoo fooyya'an keessumaa dhibeen sun abdii kutachiisee yoo ta'e
isa dhumaa ta'uu danda'a waan ta'eef itti fayyadamanii ergaa inni dhumaa inni qabu irraa dhaggeeffataniitu gaggeessuun gaariidha. Galatooma, turtii gaarii.